Meda geeffadha namichaatiitu hannaaf bee waa hatuudhaaf manaa bee mootii ta'e mana deebi'e. Hay maal fadhiiroo dubbii akkana wadhaalika fadlullahi yu'tiihi man yashaa santola rabbiiti nama takkee harkataa beekadhu hattuudha jee isaa ka'ee masjiida cabsee masjiida gubbaanotaalee seenee masjiida keessaa maaliin fuudhee jiru waraannetti dhufe. Waraanne dhufee kun bilaashatti hin dhufne mootichaatu intala qaba taheeruma geesse. Maal jee mootichi intalati yatana nama hirriba dhiisee sa'a tana masjiida rabbii keessa jiruuf malee intalati yankannu deemaati nama hirriba dhiisee masjiida ibaadaa godhu jiru na barbaada jeebo deema na laalaa jee akkasi gaad kutanii hola masjida guni fida kan masjidni cufa fidanii gubbaarraan bu'anii dhiiroo ni jiranii janii laalan hogguu laalan attichi sagalee dhageenyaan laal waan haatu dhiiseetu bakka too masjidaami hogguu waraanni holaan rage qiblaadhattichi garagaleetuma Allahu akbar jeebar bar wuduu haa'uun qabu yaa hogguuni fi seenan hoojan laal jan akka namni narratti hin beeknee fi inni kun inaawaa rabbi sodaa ikhlaasa waa dalaguu keessa sa'a tanaan masjida seenee dukkana keessa rabbi gabbaru jiraame jedhe calchanii eegan inninis basaasa ala kanaan himee miti gizeedhan seenu jiru yoonii fi salaata kana fixadhe jeetuba salaatuma qabe assalaamu alaikum Allahu akbar huma jammas ni dheereessa hogguu boodaa fi ragguu halkan bari'uu dhadhiyaatan ittichi deemaa waliin jiran hogguun ifinni assalaamu alaikum jee qajam godhaa waliin jiran akka osoo salaata lammee isaanii dhanne akkasi gaa silaachuma bulchaa beeytaa ilaa subii hoggaan ifinni salaamata obbaafate qajam godhanii onneen isaa akkana dhawatti onnee dhawattu tana sodaa rabbii irraa dhawatti seen isaan odaan ifi deemanii ni fuudhanii mooticha geessanii haasa'a tokko isaanii wajjin haasa'u karaa kana isaanis nama kana zikrii godhu haqabne kana numaa hunaa seesinu janii isachi dhaabanii itti himan yaa daanyaa keenya yaa bulchaa keenya masjidni inni keessa salaatuudha jiru dukkana holaallee akka kana seenee agarre nuti holaalleen cufaadha ammas ta'a inuma hoggu takka salaamata obbaafate ittuma deebi'a salaata fixachuudhaaf naan qacam goonee finnennaan aboo jeen ka gabroonni rabbii ummanni hundi rafuudha jiru ati masjida rabbii dheeyxee ibaadaa gootaami intalati yaan siifin guddise si malee nama tokko haqan godhattu ni kaasii godhe kunoo intalati yafuudhi jeen jechuudha maharillee anaa sirraa kannaa jeen amma mataa qaqqabee